Manni kun jala deeme uummanni Dubaay shamarran dhuftee fuudhuun gootee na jaallattu hundatti shamarran na jaallattu heeruma itti dhuftee na jaallatti gaafa heeruma gojaltee dhuftee na jaallatti namni immoo abbaan qabeenyaa dhufee na jalaa baafate. Arsiidha isiin. Asiin ijoollee jimmaati isiin gaafa dura ijoollee bulootu sun. Okay, ta jimmaati. Gara keessan karallee ta'in haftuu hin jirtidha. Hinaafti. Artii naan jedhanii yoo argitee beekan maqaa balleessan. Maqaa bal'aa tokko artiidha siin. Siin mana mubaaraktu na labaate si. Artii jala mubaaraktu na labaate. Mubaaraktu na labaate si. Laala dhiisi waa'ee mubaarak deemee kaase. Laala dhiisi. Sa'aatii lama nu hafe. Waa'ee mubaarak sa'a lama booda dubbanna. Dawara si bichuu sanaan. Geemi tapha kira kaadha. Yoo dha sa'aatii sa'aatiin gaira. Geemi kira tana tana mubaarak hin tunu kalas mubaarak abbaadha amma faartuu qabna malee mubaarak hin tunu mubaarak abbaadha abbaadha amma tapha taphanne kana abbaadha sana boodatti naaf inni waliin taphanne ala tapha taphanne kan. Waan tokko tokko baarlee cuma kana laalanii irra dubbii marani. Abbaadha kunoo mana dhaquu kaarra mana isaatti taphanna. Oh mana uwween taphatta haadha seenatti himattee. Haadha seenaatti illee maddeera haadha baateetti illee maddeera maayikiitti illee maddeera raacheetti illee maddeera hunda namaatti abdii keessaattis. Haati seenaa barganda keessanii aggaaroo. Maalis aggaaroodha ijoollee aggaarooti gadda wal bara ilmoo sadii fuu qaba tokko siifan kenna naan jiraatu taate seenaa yoo namni leenca kana rappoortise godhatee jajjabeessedha. Akka aggaarootitti si bira dhaabatu qabdi malee. Itti ni manne ati. Itti maddeera. Feemasiin aggaaroon qabdu barsiisiidhaa fi abdishaan ati tokkoffaa ati seenaa lammaffaa abdishaan sadaffaa bar akka aggaarotitti. Feemasii sadii aggaaroodha garuu ani hojiidhaaf anna keechitti guddadhe akka waan nama coobinuu irraa deddeebiidha garuu ani aggaarotti guddadhe. Haadha seenatti tokkoffaadha masiisu tokkoffaadha akka aggaarotitti. Akka aggaarotti haati feetaa seenaa kun yuutuuppiidhaan illee fammasteetti yuutuuppiidhaan illee beekamti guddaa qabdi hin jedhe gara kootiin na caalti. Cimtuudha. Katalee. Warra doktooraati. Doktora. Ati lammaffaadha. Lamaffaadha siin tokkoffaadha. Laa ati tokkoffaati. Haati seenaa jechuun yuutuuppiidhaan illee fammasteetti yuutuuppiidhaan illee yuutuuppii jala sabgaraabii hedduu qabdi. Laakii hedduu qabdi. Haati seenaa kun seenaa hunda kan beeksisetti akka Itoophiyaatti. Itoophiyaa guutuu kabajasi Itoophiyaa guutuu jechuudha. Alaa fi uummataati. Bareedillee geemii qaxaroo taphattee mo'atamtee ba. Eenyu? Haati seenaa. Haati seenaa. Akka bakka mo'atamti silma dhalataa aggaarooti miti. Dhageette. Naqeenyi wallaahi akka bakkamitti mo'isisan ijoolleen akka bakkamitti mo'isisan maaliif bira dhaabatan. Namichi singilii jaarsa qabne hojii taphattee lolaa qabdi namichi leemini 40 kana qabaa leencaan garafee osoo namni kuma baay'ee jala ture moo gara 50 60 kun jala taa'u nama kuma takka qabattee dhuftee namitti likkii galchite feemasii ganda keessanii. Maa uummanni keenya beektaa leenca gadhiisuudhaaf harka socho'aa yeroo namni dabilii dhaabee ka'ee leenca gadhiisaa bara uummanni keenya bara waan inni harka rooma ta'ee nama kuma 70 osoo isii jala taa'u ijoolleen aggaaroo qabdu osoo nama kuma 70 jala taa'an goondaree nama kuma takka qabattee dhuftee haadha seenaa likkii galchitee biraa deemte. Haati seenaa bar mo'amuu qabdu bar yuutuuppiidhaanis waan tokkoffaa waan taateef silaa uummanni bira dhaabbatee yeroo isiin dabileettu gadhiisuufii qaba. Siidhaa mootummaa amma dabilii kanarratti yoo namni waa gadhiisee bira dhaabatin boodara gadhiisuuf faayidaa qabu maaliif uummanni bira dhaabbatee. Yoo haati seenallee mo'atamtee atillee yoo haadha mo'atamte akka aggaarotitti mataan isin cabaa jabaadhu uummatatti himan. Ayyee shi mangisti amma kun hawaasni maa raacheetti madheera raachee sun nagalchuu didee guyyaa meeqa itti kurfadhee kurree meeqa nagalcheennaan viidiyoo naa hojjedhu na bira dhaabbatu jedhee nama dandeetti gadhiitiin akka Itoophiyaa ibsutti. Feemasii Itoophiyaa keessaa qabnu si. Nannu fedhe. Haadha seenaa mucaa keessanii leenca qopheessite?
Qopheesseera yoo kaardiin kan kodi dembee ko malee. Akka anjaaroo sitti bira dhaabatu heddaa? Mucaan kan ummataati. Ani immoo akka obboleettiitti bira dhaabbachuuf. Ati seenaa hammaan boodaadha seenaa sitti wajjin jirra ijoollee yuutuubii si garagaati subscribe godhaa fi guddisaanii akkasuma beektuudha warra dooftoraati. Miidiyaattis feesbuukaa illee tokkoffaadhaa hundi keessan jabeessaanii bira dhaabbadhaanii sa'aatii siin miidiyaa banante hawaasaa fi miidhamaadhaaf sagalee taate waan ta'eef yuutuubii si garagaati subscribe godhaati jajjabeessaanii hundi keessanuu. Feesbuukaa jala galaati. Wanti akkatti sobni takka haati seenaa yuutuubii irratti sagalee hawaasaa taatee beektu haadha faatee hojiin daaraa walitti dibaa oolani. Ummanni si taasisa warri yoo sobdu intaluma ganda kiyyaas jettee akkatti sobin. Kolfisiisaa irraa gaafa kaanis bu'aa jirra maaltu bade dhugaa jette amaddinatti. Ilmi dhugaa siifa dhalatu. Hin jiru bar wallaahi nama kakan keetitti na faarsu. Seenaa maa qaaraa nyaachisanii bar. Hin agarree ati firaan kiyyaanii haadha faatatiin daaraa walitti dibaa oolan hin agarree. Haadha faatatiin achirra daaraa walitti dibaa oolan firaan kiyyaanii. Ati seenaamu? Inni quban qabu fardeen gaddan itti hime. Okay, quban qabdu ati. Inni tiktookii dhamaanii. Sanuu email isaan dide subscribe nan goone bar. Jala galeera ani subscribe ijoollee yaa godhaatiin. Kotu bali. Ana fiigochuun beeku jettu. Kotu bali yalla. Jala galeeta subscribe godhaa fi ijoollee warra mana. Asli naafete hundi jiraayu dafi warra hunda maqaa jira kan mesi ramadaani nasira ole hunda jira baba hunda jira juuti malaaka sasa fi akka sukina bakal tu jadi singkeni nan jadi mo ofi mana gini kama nasiba kan ne wada kan ni arati kaira bale annama biyo biti buharsa kapaleti nakan mesudu biyo makan ekatti mo ebate dona mate wajinin jira hadda game kan alle model me imile la umile di mir please nani suki kan jalan dan tu wanta da wakti sabasaba me daga oromo amma hammami waqati engge dancing jadi entur ana baba amadeni fama wan baye na gadisi dorara di passion ma mal wallahi ti mi tayro dorara di passion sirri mi Abu Farajin mutuna ka badu sulan jirtu amma kan jirta kan jirta busi farajin mubarak ki nama boloki go ajiro je kakasit malaka sikan faraj aeroport faraj galato senagal meseta video lena fojetta muite ko dutai no dira kun alle chatu bai motara ora ka motara dogoda muchata ko ay len chete jira patali video jidde jira ke chila muchata ko muchata ko Eropa jira biya Kanada majira ma mal leje to kona gadisi mal maza furak galatu furak rakina kan ko sama ketti te beyu akama tiki ra ko ke sabasu ketti kata buya edu media tikade bebo aturen buya edu video ke seni gutti battani tuma meju mane gutti battani akka kartuna te ketti na baduntan gava garibedu bodu gutuma ko din wai sudah ke sana beti miti wai biyu kun mo yesira tini gale wallahi lazim dijamate so dumate no turun ngara arkan wallahi yo frande bisan ifo mana kolati garu biyu kun ndawo sir amadin tini gale garu an kalen jenu amadin mube account matasi sukina gala wala le fuda asri madara busira hundi jara wala dubai bicha sukina gat mata dubai bicha da surata sumale gala hundi jara kan mes atta mama nule suna timu zinga de kesete dabu zinga kala sukili na kacha alla kimat tukun ke jame megan mere sabama nata sa ko desi matasa me mata suna di me apa suna di wala la atta sira ka bani le kali be bati le hakan har ba to ko sara ko pura ke sente ebba ke sente malle ke muta kan na pan somale ko to video bai kakat amad dingu ya to ko ebba ke sente sukina mane bindi bala gini ko to kana bai ko to wai ishi video somale ko to bai wai na kesa jiru somale somale muite ko dami somale du badu somale kai pana mala gini baba no de olga bila baba no de baba no de ya ko jati
ture ummata Ise beekan. tokkoon biraa hafeen beeku birrii 200 hanga 1,000 kennaa ture. Namni maaliif akka hin kennine isin hin beeknu kennaa koottaa bira dhaabadhaa malee. Adda kun keema taan garagalee mara dedde waa tokko bursaa qaba. Kiraa mana waan hin kafalu qabaadha. Dhibba namaa ta'e iddoo namaa ta'e takka namarraa hafeen beeku. Oromummaadhaaf. Namallee engidiraa jettee biyya daangaatis kaa ture. Mootummaa Itoophiyaallee qofa qaba. Kanaa uummanni kun mooraalii ka'uu dha'uudhaaf mataa kan na qaban. Addaan immoo ilma Oromootu. Ahmadiin dhaggeeffatu. Ahmadiin. Saba biraa Biidiyoo dhaggeeffatu Ahmadiin. Namnati qabuu qabdu ijoollee Dubaay jiran Khaalidoo Jamaal, Amzaa Haashim, Xaayiroo Sumaalee, Baabaa Nuraddiin warra si biran dhaabban. Warra kana Xaayiroon kunoo dhufee taaphisiin gochisiin amma dhufee si arrabsa jechuudha. Taappiidhis an dheengee ture. Tallumeera wajjin dheengeeddan akkaawuntii na ergii. Somale. Nanti yang mau anda kalau tidak beri tu kini wang kini tu. Kini. Somale kini. Atau kini. Pada wanita ni. Ahmadiin beekta kana gahe ani birrii akkasii kan hin beektu asa qaba kiyyamaa. Amma walitti qabamu Sudan sugi akibat asliin mooraalis hin ta'e taayiroo ta'a jechuudha. Suufa kana asliin na baqasiise. Diima kana taphattee kana warra si buusimee suqqisiifannaa jedhan. Dabaatii warreen baay'eetu maallaqa walitti galchaati. Warrallee fuudhallee si dura hojjetan beekon. Bineelda maamilee sadi fuudhatanii na qabsiisan. Haa ta'u yoo ati ittiin gaafatamne akka seenaattis akka biyyaattis akka miidiyaattis yoo ati ittiin gaafatamne an Xaahir maalii miti. Kanuma. Maal jechuu barbaadde? Waan jechuu barbaadde gurbaa kana fidee haddii kanaan geessi. Inni akka gurbaan kun bakka kana ga'u godhessi Mubaarak Musammaati. Gurbaa Ummata keenya. gurbaa yaa qabu fidee. Lafa miidiyaa jira nama kubbaa jirtu taayiroo Mubaarakiin tuqine dhiis. Taayiroo dhiisi. Mubaarakiin tuqina. Mubaarakiin tuqinaati. Mubaarak abbaa jarsaati. Mubaarak gaafa eebbasaa. Wallaahi laazim. Ani kompleessa tokkotti. Bira dhaabbadhee gargaaraa ture. Inni illee gargaaree rakkina hamtuu keessa na baase. Kan ifa kanatti dukkana keessaa irratti na baase Mubaarak Musammaati. Hadha mukaruu Mubaarakitti bu'inaati. Wal kumadhaa. Warri Dubaay jirtan keessatti eebba namaarraa loon namaarraa takkaa fe'ee beeku. Dhibba nama ta'uuf dhibba sadii ta'uu kenna dhangala'aan. Garuu fidaa birii boo deebisa. Kanaan nagaatti fidaa deebisaati asliin akka kaayiroo taa'ee seeraa galmeessi. Suufa na baqasiisee uffata suufa tokko torbata ofi jedhatte jechuudha. Suufa na baqasiisee Ahmadiin fuuchuu diree na baqasiisee deebi. Fuuchaati. Amee. Barbaaddu nama bakka hin qabu namni tokko akka maqaa koo waamuu barbaadu isuma salaamataa rabbii dhageesse. Abbaan waan gaafachuu barbaade bakka barbaade itti waan barbaade naa gaafatu feetu akka barbaadde ta'es dhageesse. Waa sodaadhee hin beeku waa sodaadhees hin beeku. Abbaan barbaade na jilbeeffachiisuu hin danda'u. Obboleessa koo kashii sii kennamu siin jennaan. Kashii sii kennu moo leenca sii kennu jennaan. Tokko biratti leenca naa kenni malee kashii hin barbaadu.